Do it alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it again. Through hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. Let's start. Sluggish. Sluggish. Can you say that? Sluggish. Good. Sluggish jechuun baay'ee nama suuta jedhu. Suuta isa positively haasa'uutu yookiis immoo something nama suuta godhu sun taane baay'ee kan gototamu jechuudha. Kan baay'ee gototamu, kan baay'ee suuta jedhu jechuudha. Sluggish. Very slow kan jedhu irrayyuu more degree isaa guddaa kan ta'e baay'ee suuta kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf sorry I'm sluggish. Sorry I'm sluggish. Sorry I'm sluggish. Sorry I'm sluggish to the dog. Sorry I'm sluggish to the dog. Ani dhiifa manaa godhi. Ani baay'een suuteedha duubatti harkifadha. Akka kanadha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? Sorry I'm sluggish. Sorry I'm sluggish jechuu dandeenya jechuudha. Ani baay'een duubatti jedha harkifadha jechaa jirra jechuudha. Inni kabiraan terrible. Terrible. Kana jechuun immoo afaan Ingiliffaatiin isaa very bad. Very bad kan jennudha jechuudha. Very bad jechuun kan baay'ee fokkisaa ta'e, baay'ee gadhee kan ta'e, wanta baay'ee gadhee yookiis baay'ee hamaa ta'e tokko terrible. Terrible jechuu dandeenya. Kun baay'ee gadheedha, sun baay'ee gadheedha jennee haasa'uu yoo barbaanne verbii kana adjective kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Terrible. Fakkeenyaaf the weather is terrible. The weather is terrible. Just if you want to say the weather is very bad or the weather is bad, just you can't say that the weather is terrible. The weather is terrible. Kana jechuun qilleensichi baay'ee fokkisaa yookiis immoo gadhee badii ta'uusaa himaa jirra jechuudha. Qilleensichi yookiis haalli qilleensa kana baay'ee ta'uu baay'ee fokkisaadha jechuu barbaanne the weather is terrible. The weather is terrible jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf the situation is terrible. Haalli keessa jiru sun yookiis immoo haalli sun baay'ee gadheedha, baay'ee fokkisaadha jechuu barbaanne maal jennaa? The situation is terrible. The situation is terrible. Sorry, I'm not at good condition because the situation is terrible. Because the situation is terrible. Haalichi baay'ee gadheedha, baay'ee hamaadha jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Meeshaan immoo afaan Ingiliffaatiin ani haala hamaa yookiis immoo haala hin taane keessa jira jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu adjektiivotuma amma yeroo darbe kana fayyadamne jenne kana yookiis immoo ilaalle kana waliin ilaalle kana fayyadamuutiin deebii keessaan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Don't forget to try it. Don't forget to try it. Ugly. Ugly. Ugly jechuun fokkisaa yookiis immoo fokkistuu isa jennudha jechuudha. Akkuma bareedaa yookiis bareedu jennu afaan Ingiliffaatiin inni bareedaadha yookiis immoo ishiin bareedudha akkuma jennu handsome or beautiful kan jedhu fayyadamne akkuma jennu inni fokkisaadha yookiis ishee fokkistuudha jechuu barbaanne immoo ugly kan jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Ugly. Ugly kan jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf he is ugly. Sorry to say that. Sorry to say that. He is ugly. He is ugly. Inni fokkisaadha jechuu yoo barbaanne he is ugly. He is ugly jechuu dandeenya jechuudha. Or she is ugly. Isheen fokkistuudha jechuu yoo barbaannes pronounima kana he kana gara ishiitti deebisuutiin she is ugly. She is ugly jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuun maal jechuudha? Isheen fokkistuudha yookiis inni fokkisaadha jechaa jirra jechuudha. Great. Let's move to the next. Afaan Ingiliffaatiin meeshaan immoo ani ishee hin jaalladhu isheen fokkistuudha.
Again, sorry to tell that. Ani ishee hin jaalladhu, isheen fokkistuudha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu yoo barbaanne maal akka jennu deebii keessan komintii jala nuuf kaa'a. Deebii keessan komintii jala nuuf kaa'a. Akkuma kanallee maaliif akkas jettaa isheen fokkiftuu miti? Maaliif akka kana jettaa yookiis maaliif fokkistuudha jettaa isheen fokkistuu miti jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komintii jala nuuf kaa'a. Deebii keessan komintii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Good. Hideous. Hideous. Hideous jechuun immoo wanta baay'ee nama jibbisiisu jechuun fokkisaa osoo hin taane fiizikaali bifa osoo hin taane baay'ee haalota jechuun wanta nama jibbisiisu tokkodha jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisaa. Wantichi baay'ee nama jibbisiisaa jechuu barbaanne hideous ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Hideous fakkeenyaaf his lifestyle is hideous. His lifestyle is hideous. Jireenyi isaa yookiis immoo akkaataan jireenya isaa baay'ee nama jibbisiisaa, baay'ee namatti hin tolu. Baay'ee nama jibbisiisaa, namatti hin tolu jechuu barbaanne we can tell that his lifestyle is hideous. His lifestyle is hideous. Sorry, I don't want to meet him because his lifestyle is hideous. Ani is arguun barbaadu, just isa wajjin haasa'uun barbaadu because his lifestyle is hideous jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma kanallee her behavior is hideous. Her behavior is hideous. Amalli ishee baay'ee nama jibbisiisaa. Ni jenna kana baay'inaan yeroo baay'ee daily wantoota akkas akkasii kana ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin kana jechuu barbaade her behavior is hideous. Her behavior is hideous. Her behavior is hideous. Amalli ishee baay'ee nama jibbisiisa. Amalli ishee namatti hin tolu. Amalli ishee namatti hin tolu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Great. Alright. Mee isin immoo mee of eeggadhu. Amalli ishee badaadha yookiis immoo amalli ishee gadheedhaati. Mee of eeggadhu ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin mee of eeggadhu ati. Mee of eeggadhu. Amalli ishee badaadha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin deebii keessan maal akka jennu komintii jala nuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan komintii jala nuuf kaa'a. Walumaa galatti inni nama gaariidha. Haasofne. Just walumaa galatti inni nama gaariidha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komintii jala nuuf kaa'a. Walumaa galatti inni nama akkamiiti? Inni nama gaariidha jechuu yoo barbaanne maal akka jennu deebii keessan komintii jala nuuf kaa'a. Hilarious. Hilarious. Kun immoo just very funny. Very funny ka jedhudha jechuudha. Baay'ee kan nama kofalchiisu yookiis immoo kan baay'ee nama haasofsiisee qoosaa jaallatu jechuudha. Hilarious. Hilarious. Baay'ee kan nama kofalchiisu. Baay'ee kan nama haasofsiisu yookiis immoo kan nama kofalchiisudha jechuudha. Hilarious. Hilarious. Fakkeenyaaf you are hilarious. You are hilarious. You are hilarious. Oh, you guy, you are hilarious. Oh, you guy, you are hilarious. Oh, ati baay'ee nama kofalchiifta. Ati baay'ee qoostaa nama kofalchiista jechuu barbaanne just we can't say that you are hilarious. You are hilarious. Say it with me. You are hilarious. Good. You are hilarious. You are hilarious jechuun ati baay'ee nama kofalchiifta. Jechuudha. Ati baay'ee nama kofalchiifta jechuudha. The story is hilarious. Wow. The story is hilarious. Ni jenna. Kana jechuun baay'ee
baay'ee namatti tola. Baay'ee nama kofalchiisa. Seenaati dubbiste kun akkasuma seenaan dhageenya kun akkasuma seenaati maasofte kun baay'ee nama kofalchiisa akkasuma baay'ee namatti tola ni jenna. So akka kana jechuu barbaan the story is hilarious. The story is hilarious. The story is hilarious jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo gurbaan sun nama kofalchiisa. Gurbaan sun nama kofalchiisa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessaan koomentii jala nuuf kaa'a.